Lamunan sa'a naman mati watim da kagaran biyabiyon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasa addaa qabna. Dhimma wal'aansa dhorkamuu Baqqalaa Garbaa yeroo lagannaa nyaatarra turan darbeetii wal qabatee abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos mana murtiitti akka dhiyaatu manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha guyyaa kaleessa ooleen ajajee jiraachuu abukaatoon seeraa obbo Kadiir Bulloo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Oolmaa dhaddachaa ilaalchisuun ibsa kan nuuf laatan obbo Kadiir Bulloo tibban hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaatarra turan sana obbo Baqqalaa Garbaa baay'ee dhukkubsachuun ajajama mana murtii hordofuun hospitaala dhuunfaa Laandmaarkitti wal'aanamuuf yoo deeman Meeksikoo darbanii naannawaa Afrikaan Yuuniyeenitti poolisiin akka dhorkaman yaadachiisanii jiru. Sababni isaas obbo Baqqalaa Garbaa akka hospitaala mootummaa kan waraana Xor Haayilochitti yaalamuuf ture. Obbo Baqqalaanis hospitaala dhuunfaatti akka wal'aanamu manni murtiinaaf eeyyamee waan jiruuf asitti wal'aanamu jechuun turtii sa'aatii 4 olii konkolaataa keessa turuun erga didee booda gara mana hidhaatti deebifamuun isaanii yaadatama. Kan hordofuun damni kun maaliif akka hojjetame abukaatonni mo'itii adda addaatti mana murtii kan gaafatan yoo ta'u warroonni danqaa kana raawwatan Inspektar Dirribaa Sanbatoo fi obbo Anteenee namni jedhamuun dhaddacha irratti dhiyaachuun ajaja kana kan fudhatan Komishinii mana sirreessaa Komishinar Jamal Abbaasoo jedhamurraa akka himaniiru. Kallattiin isaaniif ajaja kan laate Inspektar Magarsaa Lamuu nama jedhamu yoo ta'u Inspektar Magarsaan dhaddacha irratti argamuun ajaja mana murtii quba kan hin qabnee fi ajajni kun isatti ammoo kan kenname abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos irraa akka ta'e himachuu isaanii obbo Kadiir Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Manni murtii yaadota jiru dhaggeeffachuun Inspektar Magarsaan ajaja mana murtii waan quba hin qabneef bilisaan yoo geggeessan Inspektar Dirribaa Sanbatoo fi Anteeneen ajaja lamaanuu kan mana murtii kan gubbaatti gad dhufe dhaganii waan jiraniif ajaja mana murtii dhiisanii kan gubbaatti gad dhufe raawwachuun isaanii yakka akka ta'e himuun dhiifamaan irraa darbamee fi jiraachuus abukaatoon seeraa obbo Kadiir Bulloo addeessanii jiru. Xalayaan Dr. Geediyoon Ximaatiyoos mallatteeffame telegiraamaan namoota obbo Baqqalaa Garbaa qabanii hospitaala Laandmaarkitti deemaa turan irratti ergames ifaan ifatti kan mul'ate yoo ta'u dubbichi qaama olaanurraa akka ta'e ibsanii jiru. Adeemsa ajaja mana murtii cabsuudhaan hospitaala Laandmaark dhorkee gara hospitaala mootummaa kan waraanaa hospitaala Xor Haayilochi jedhamutti akka geeffamu dirqisiisuu isaatiin wal qabate manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha guyyaa kaleessa ooleen abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos mana murtiitti akka dhiyaatu ajaja dabarsee jiraachuu abukaatoon seeraa obbo Kadiir Bulloo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Sagaleen abukaatoo akkatti aanutti dhiyaata. Maandura waa'ee warra midhaan lagatanii ilaalchiseet jidduu sanitti obbo Baqqalaan dhibamaniiti mana murtii adeema akkaataa manni murtii ajajeen adeemanii jedhaniitti ajajamee ture. Bu'uuruma kanaan manni murtii bulchiinsi mana sirreessaa isaan qabanii gara hospitaala mootummaan manni murtii ajaje Laandmaarkitti socho'anii turanii. Haa ta'u malee erga isaan naannoo Meeksikoo darbanii Afrikaa Yuuniyen teessoo biiroo Afrikaa Yuuniyeenii sanneegaanitti makiinaan akka dhaabatu godhamee ture. Kanarraa akka ka'een obbo Baqqalaa qabanii gara Xor Haayilochitti hospitaala fidanii achitti akka yaalaman naa jedhanii isaan ammoo lakkii ani asitti yaalamu manni murtiilee kanaaf ajajee ture hospitaala dhuunfaatitti jedhee isaan hin didaniif makiinaa irraa bu'uudha didanii sa'a 4 ol makiinaa keessa erga turaniin booda galgala gara mana jireenya itti hidhamanii deebi'anii turan. Akkaatuma kanaan dhimmi kuni erga rakkoon hedduu galeen booda rakkoon jechuun erga isaan yaala dhabaniitti dararamaa turaniin booda irratti mana murtiitti iyyineetti manni murtii eenyutu kana godhee sababni kana ta'e maalii kan jedhu kan gaafatame yoo ta'u mana murtiitti dhiyaataniitti akkaataa mana murtii ajajeeni warri mana sirreessaa akka dhiyaatanii ajajame isaan dhufanii lakki kan nu ajajamneeti. Kan ajajamnellee ajajatu nu gahee ajajni nu gahee komishinii mana sirreessaa irraa nu gahee. Haa ta'u malee nu kana ajaja mana murtii raawwachuuf dinnee osoo hin taane
jidduutti makiinaan akka dhaabbatu godhameeti kan jedhu akkamiin kan jedhu yoo ta'u akkamiin isin gahe kan jedhuuf gaafii dhiyaatee tureen gaafiin nu gahe makiina erga dhaabateen booda ajajni eenyu komishinar mana sirreessaa kan ta'an obbo Jamaal irraa nu gahe kan jedhu yoo ta'u achirra daddacharratti kan dhiyaatan inspektor Dirribaa Sanbatoo fi obbo Antana jedhamu maqaa abbaa isaanii yaadadhu isaanii lakki nu ajajan nu gahe ajajni kun nu gahee jennaan duubaa dhufaniiti achirratti nu daddachar kan dhiyaatan Magarsaa Lamuu namni jedhan inspektarri isaantu akka dhaabni nu godhe boodarraa komishinaraan walli natti bilbilanii akkamiin ajaja mana murtii yaaniin ni raawwadhaa jedhee jennaan lakkii wanti ajajni biraatti nu gahee jira abbaa langaa fi federaalaa irraa kan jedhutu nu gahee jedhanii kanoo maal jennaan obsaa cimatti jedhanii ala isin gahaa jedhan boodarra kan dalage maalu silkii obbo Anteneetiin telegiraamiin isin gahaa jedhanii telegiraamiin hin ergamee ergasaniin booda telegiraamiin ergaheen booda isaan gara hospitaal Xuraayilochi akka deeman jedhamee ture boodarra manni murtii beellama irratti ajajni kenname ajajni erga kennameen booda beellama ammaa kanatti eenyu akka ajaje xalahaan sun maal akka jedhu galmee walaa qabatu jedhamee xalahaan sun dhiyaatee kan dhiyaate yoo ta'u xalahaan kuni kan ajajee fi kan barreessan Attorney Generaalii mootummaa federaalaa kan ta'an Dr. Geediyoon Ximaatiyoosiin kan mallattaa'e ta'u nullee gahee jira maaliif manni murtii kan godhe xalahaan kun akka dhiyaatu deebii kenna maaliif kan gootan gajeellee ajajamee ture warri manni adabaallee foormaalii yookaan akkaataa seeraatiin xalaa wal qabsiisanii isa mana murtiitti dhiyeessanii kooppiin sun gahee yoo laallu akka mamma ibsa kanatti ture dhumarratti beellamaadhaatti kan beellamame tokkoffaa obbo Inspektar Magarsaa Lammuu kan jedhamu kun akka dhiyaatan lammaffaa immoo warra poolisoota lamaan dhimma kana raawwachiisaa turan Inspektar Dirribaa Sanbatoo fi obbo Antanan akka dhiyaatan jedhamee ture akkaatuma kanaan Inspektar Magarsaa Lammuu daddacharra dhiyaatanii anini hojiin kiyya ajajaa poolisii hatattamaan dhiyaatu kan liyyuu dingatenya liyyuu warra jedhan kana warra hoogganu ka mana sirreessaa ani dirqamni kiyya duubaa fi duraanii jara eeguudha wanti takka yoo galte jararraa rakkoon akka irra hin geenye eeguudha kanaafuu dhumarratti wanti dalagame xalahaan ajajni nu gahee ajajni na gahee jennaani afoo baheetti duubaan eegaa ture garuu afoo baheetti Inspektar Dirribaa Sanbatootitti ajaja akkanaatu jira jedhee kana itti hime malee an karaaleen cuufne kan jiru dhiyeessanii dhumarra manni murtii illee ilaalee jarallee gaafatan tokkoffaa inni kan jedhan maal jedhe ajajni mana murtii jiraachuu ani beeku ani kana fiduu qofa beekaa jedhanii dhumarratti ammoo warri dhiyaatanii dhugama ajajni isaan bira hin gahu isaan akkuma isaan ibsan dirqamni isaanii nu eeguudha haala jedhutti hin ibsanii manni murtii illee gamaa gamana erga laaleen booda dhugaa jirtullee gamaa gaman hubateetti isaan dirqamni isaanii bahanii kanaafuu haala san keessatti ajaja mana murtii illee jiraachuu erga hin beeknetti ajaja mana murtii gufachiisan jedhamuu hin danda'u kanaafuu jedhamne isaan bilisaan akka deeman jedhame lammaffaarra kanaaf waa'ee Inspektar Dirribaa Sanbatoo fi obbo Antana ture kan isaanii ilaalchiseeti tokkoffaa ajajni lamatti isaan dhaqqabe tokko kan mana murtiiti kun ammoo kan balangaa federaalaa irraa gahee kan jedhu garuu isaan kan godhanii ajaja mana murtii kan raawwatan ajaja bulchiinsaati malee ajaja mana murtiiti miti kun seeraan ala akkaatuma kanaan seera adaba yakkaa bara 1996 bahee keewwata 449 irra darbaniiranii ajaja mana murtii raawwachuu dhabuudhaan jedhamee kanaafuu balleessaa qaban jedhanii dhumarratti maal jedhe manni murtii tokkoffaa jarri kun haalli yeroo san keessa turan adda addaatu jira wanta adda addaa jechaan ajajni gubbaa hin jira kan mana murtii hin jira kan haala warra nama dhibameellee yaalchisuun ilaalcha keessa galuutu jira fi kanaaf kana qofa osoo hin taane
armaan dura immoo jarri kun akkaataa himatamtoota irraa yookaan sheekamtoota irraa hubannetti illee jarri kun rakkoon jara kanarratti akka hin galle yookaan warri hidhame kanarra akka hin galle halkanii guyyaa olii gad fiiganii yeroo isaaniitiif humna isaanii osoo hin quusanne jara kanaaf tajaajila kennaa waan jiraniif fi manni murtiillee eegannoo warra abukaatota irraallee haaluma dhagaanitti waan gaarii akka dalagaa jiru kan hubanne waan ta'eef isaan kun ufafoofis nagaa jabaatan akka hojjetan kanaafuu yakka amma dalagan kana dhiifamaan yookaan batagasitsoo jedhan afaan Amaaraatiin dhiisan irra darbanoo ta'u sadaffaarra kan hafe waa'ee warra lamaan hafaniiti Attorney General Dr. Geediyoon Ximaaxiyoosii fi obbo Komishiinarii Mana Sirreessaa Federaalaa obbo Jamaal Abbaasoo ilaalchiseeti jarri sababa maaliitiif ajaja mana murtii irra darbaniitti akka raawwatamne akka godhan dhiyaatanii akka ibsan jedhanii ajajni kennamee kanas fofootti guyyaa 20 booda daddacha dhiyaatanii kan akka ibsan jedhanii ajajni kennamee ajaja kan akka geessinu ajajaniiti kan jiran kana kan irra oolle. Hayya kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasni adda ammaa qabanneedhaan kanan gammatti nu daawwachaa turtanidha. Gabaasicha qindeessee kan isiniif dhiyeesse ani Muhammad Fantaalletiin gammagummaa kaameraa fi gulaalli suur sagaleetiin Bayaan Abdul Jaliiltu nafaana ture.